namoonni adda durummaan maqaa nutti moggaasanii girrisoota nuun ja'anii girrisaa nuun ja'anii maqaa nu moggaasanii asii maqaa nu xureessan galgalaa ganama ija jabaannee gaafa namni hayyuun Oromoo profeesarri Oromoo eessa jira doktorri Oromoo eessa jira gaafa ja'an nuti immoo hayyoota keenyaaf warreen mana hidhaa jiraniif sagalee tahaa turre jechuudha. Adda durummaan akka xiyyaa akka caaffeeraamis ijoollee hedduu jira jechuudha. Warreen sagalee tahaa turre. Maaliif sagalee tahuu nu barbaachise yeroo sanitti? Yeroo saniitu yeroo haqaati haqa keenyaan dhiibame jenneeti yeroo sanitti adda durummaan waan kana falmaa turre jechuudha. Arrammoo deemnee as geenyee jira. Silaa yeroo sanitti owwitu sanitti akkuma hayyoonni keenya hidharraa bahanitti odoo silaa gaafiin sun itti fufte dhugaadha rakkoo qabna jenneeti waan san itti balbalchinaa jechuu itti fufnaa jechuu garuu wanni sun hin taane dhaabbadhaan dhufte dhaabbanne rafaa jedhanii rafne amma immoo ka'aan dhufte jechuu amma ka'aa tana keessa dubbiin kaate jara keenya iccitii biraan qabna dhuunfanatti illee namarraa rakkoo hin qabnu yookaan namni faayidaan nu bitachuu hin danda'u maaliif faayidaan irraa illee nama gurguddaadha nuti nama if dandahee jiraachaa jiru dhugaan isinii waan tan irratti deebinee isinitti himaa jira just amma tuni ajandaa xiyyaa miti toopikii xiyyaa miti haga namni seenuu garuu waan takka isin qabachiisu maafi arra yeroo nuti hayyoonni keenya beelaanii guyyaa 40 du'aafaan du'aa gahan nuti asii sagalee tahaa turre namoota nutti ashoofaa ture jira girrisoota fi warra cuugoo nyaajanii warra nutti ashoofaa ture jira jechuudha. Gaafa san dhugaa dubbanne arras dhugaa dubbachaa jira dhugaa hojii dubbachaa jira jaalattanii jibbitanii maaltu saba kana baasaa maaltu Oromootti as aggaamamee jira sinigala maaliif warra gaafa san nu arrabsan wajjin arrammoo warra faayidaa dhabee mootummaa kana garagalee amma as deebi'ee nu arrabsuu jira we don't care gaafii deebisa waan akkasii deebisa yeroo hin qabnuuf maaliif yeroo hunda dhugaa hojii dhaabbanna abbaa fedhe maan taane waggaa 5 Abiyyi Ahmad asirra teenyee balaaleffannee morkannee wanni jechaa ture haga amma isin torbaan takkitti gaafii addaa osoo nuti nama takkan arrabsin gaafii haqaa lafarraa kaafneef abo ajandaan akkana belbelaa jiru ka isa caaluu jira ka guyyatti waan 100 akka post godhamu waan 70 waan 40 post godhamu caaluu jira jennee gaafii tana kaafne gaafiin sun faayinaalii deebitee karaa nu qabattee jechuudha karaa qabsiifne jechuudha akka wanni san dubbatamtu goone jechuudha wanni bahara tun fardiidha immoo baharri tun akkami waan jettu immoo babal'inaan booda keessaa dubbannaa jechuudha keessa seenneeti babal'inaan gaafiin Oromoo gaafii diinagdeeti gaafii siyaasaati immoo gaafii mootummaa garagalchuuti waan jettu tana irratti babal'inaan irraa dubbannaa jechuudha obboleen kiyya yaada kana seenanii kannatan jechuudha sinigalee so kanaafu jara keenya dubbii jara kana ammaan booda waan kana dubbannu asuma dhiifna jaajimantii isinumaaf dhiifna maaliif jennaan yeroo maallaqa arraan tana caffeeraamis yookaan diimaa labuu yookaan falmataa ibroo sa'atti yoo xiqqaatte warra doolaara 50 haga doolaara 100 argatu sa'atti waan mindaa doktorii tokko argatanii waggatti yoo xiqqaatte warra doolaara 100 mee godhu jechuu jireenya isaanii keessatti waan takka sumuuni namarraa kajeellaan qabnu haga arraamee caffeeraamis takka sumuuni takka Oromoo irraa fudhatee jira yoo jettan asima yookaan diimaa labuu qarshii takka Oromoo irraa fudhate yookaan falmataa ibroo qarshii takka Oromoo irraa as kanna erga qarshii teenya itti gannaqu erga taayimii teenya ta maallaqaan hisaabamtan itti gannaqu kana ala wanni goon hin jiru kanaaf yoo dhugumaan namni faayidaan nu bitee jiraate dhugaadhaa nama gannee jedhama uggaasan nuti amma namni gannees hin jiru garuu yaada nama tokko dura dhaabbachuu mirga qabna mirga namaa ugguruuf arrabaan nama deebisuu hin dandeessan wanni amma akkana wal guurratanii girjattanii arrabaan nutti oriitaniif waan haqa qabnuuf waan dhugaa dubbachaa jirruuf ni beeytan akka nuti hin bitamne ni beeytan qalbiin teessan garaan keessan sirriitti isin beeka garuu yaadni keessan nu biratti waan yaada keessan kana fudhachuu dinneef arrabaa yaadan arraba keessan kana deebisaa isin kannaa jiran no koomantii nu yola gootanuu deebisaa isin kannaan jirru maaliif jennaan dubbii tanaatu dubbii nu nama dhuunfaa oli dubbiin tun
wanni amma as deemaa jiru kun dubbii dhuunfaa keenyaa nama dhuunfaa ol waan taateef dhiiroo mootummaa kana wajjin haaluma jiru kanaan wali araaramnee wali fayyinee Geetaachoo Raddaatu fayye nuti hoo maaliif wali fayyinee waan kana fuulduratti deemfachuun wayyamoo isa kana garagalchinee alagaa wajjii wali gurmooynee gana haarawatti ijaaruu nu barbaachisa waan joo kana arraba bal'ina irra dubbanna haasaw akkana miidiyaan Oromoo tokko irra dubbatu jiru ni sodaata hayyoonni Oromoo dhuunfaan irra dubbatu jiru ni sodaatan nuti immoo we don't care abbaa fedhe itti cabsinee dubbanna waan dubbachuu barbaannu waan saba kanaaf bu'aa qaba jennu jechuudha sinigalee so namoonni yaada keenya mormuu dadhabdan maaliif yoo hidda toopikii faarsee bulaa jettanii toopikii tolfattan maaliif yaada nuti haabne kana maaliif ja'an jettanii yaada keenya kana ummata maan fudhachiifna that's my question sinigalee wanni falmataan jechaa jiru wanni caffeeraa mijoo kun sirriidha moo sirrii miti gaafiin alagaa wajji hiriiree mootummaa kana hin jiisinu alternative biraa haa barbaaddannu balballi baharaa ni barbaachisaa Itoophiyaadhaaf hin barbaachisu sababa lafa kaayu namni akkamii yeroo ifii kana dhiphisee taayimii ifii kana dhiphisee isin amma yeroo nu arrabsitanii yeroo waa'ee keenyaa dubbachaa ooltan numa kana daranuu advertise nu godhaa jirtanii jabaadha ammallee itti nu jabaadha fayyaada thank you kanaafuu marii gaggeessuu deemna anaa fi obboleessa kiyya Diimaa Labuu akkasuma caffeeraamis marii tanarrattiin isin dabala kophaati dubbachuurra time save gochuuf let me give you a chance okay I said Diimaa Labuu and caffeeraam sagantaa keenya ni fufnaa itti fufnaa jechuudha request share ergeen jedhe Diimaa Labuu caffeeraamis bani atilleen natti erge ya irraa mari'annaa marii tana gaggeessuu deemna mariin teenya maali mariin arraa gaafiin Oromoo gaafii misoomaa fi bulchiinsa gaariiti moo gaafii mootummaa kana diiguuti maaliif waan jedhu sirriitti irraa babal'inaan dubbanna networkii tolfadhu Diimaa Labuu carraasii kanneen jira caffeeraamis let me give a chance okay ali haa qophaa ogaani natti ergeen naqa saniifuu akka nama tokkotti akka ilaalchi kiyyatti gaafiin Oromoo gaafii misoomaatii fi gaafii bulchiinsa gaariiti waan jedhu kanarraan isin dubbachuu fedha dhugaadha gaafiin Oromoo gaafii bulchiinsa gaariiti gaafii misoomaati dhageessanii gaafii hulaa balbala baharaatiin waliif banamuuti sinigala gaafii balbal hulaa argachuuti keessattuu gaafiin balbaltuu maali taan irratti illee yeroo dabarsuu baadhu all right send okay approve oh unable why say unable for caffeeraamis approve ask Ali Yusuf to join on video send request unable Jakam okay بهيتي دبي علي بهيتي دبي دن اوكي اما فكينيا في واي بلبل بهرجت واي بلبل بهرجت مالف نور باش بلبل بهرة amma akkaataan isinitti himame akkaataan isinitti shape godhamtanii deemaa jirtan balballi baharaa nu barbaachisu olloota shan qabnaa olloota shanan sanii wajjii diridirii goonee kiraa kafallaa gizee hundaa gaafiin akkasii miti amma gaafii poortiitii miti gaafii wadabaatii miti amma gaafiin Itoophiyaan haqni isin dhabdee as akkamitti Eritiriyaan Noorzirraa kaabarraa kaatee lafa Affaar jalaan dabartee qarqara Jibuutiin tun Harargee walitti dhaabbatti eessaan Jibuutiin ollaa taate Eritiriyaan gaafii takka tunu akkana qallisamtee dhuftee achi waliin maxxanuu ishee maaliif okay Diimaa Labuu keetilleen didee jira try with different one me khabratin try go Diimaa Labuu nu sadanu bakki seenu ni dandeenya okay seenu ni dandeenya kamit dandeenya ad godhuuf yaalii godhe
Okay, approve. All right. You say no. Okay. Okay. So kanafu dubbiin bahara tuni maalii fi Itoophiyaan amma qaala'insa jireenyaa kana ana amma sababan isinii kaa'uu barbaada. Asirratti amma akkaataa itti namoonni baay'inaan uummanni alagaalleen Itoophiyaan balbala baharaa kana argachuu qabdii waan jiru baharaa waliif banamuu qabdii waan jiru namoonni hedduun approve godhaa jiran even alagaanuu approve godhaa jirti. Immoo namoonni tokko tokko approve godhaa jiranii sababni isaa namni du'uun qabu kanaadha wanni kaayamee jiru jechuudha. Ummata ollaa jiru wajjillee biyyoota 4 5 6 7 wajjinillee wal dargoomsinee no akkasii miti halaalaa jiru nuti. No. Oromoo waan jette tiruun tun yoo bubbulte dhahaataatii jette Oromoon. Arra isaa Safawarqi osoo lubbuun jiru namicha bara 1993 Mallas Zeenaawii wajjin shira dalagamuniin maqaa shiraatiin Itoophiyaan landlocked yookiin mana hidhaa naqamte jechuudha yookaan landlocked prison keessatti jirti. Prison mana hidhaa kana keessa Itoophiyaan if baasuudhaaf yeroon yoomi amma maaliifii nu jedha. Tokkoffaa qaala'insumaan jireenyaa kunuu wanni nutti fide maalii? Tokkoffaa populationni keenya arra miliyoona 130 irra jira jara keenya. Waggaa 10 booda miliyoona 150 seenna. Waggaa 20 booda miliyoona 200 seenna. Yoo misoomaan yoo guddanne namni faayidaa irraa argatu number 1 Oromoo. Yoo security jabaachaa dhufne sadarkaa addunyaatti ol guddisaa dhufne namni faayidaa dura irraa argatu eenyu akka sabatti Oromoo. Balballi bahara maaliif barbaachisa? Economy akkamitti? Tokkoffaa wannummaan qaala'insa jireenyaa fide tokkoffaa arraan tana qalama kana yoon ani China irraa qarshii takkaan fidee kara Jibuutiitti naqe qaraxa kafalee kapoortii kafalee waa hunda kafalee hoggaan biyya galche qarshii 5 isinii gurguraa jechuudha. Akkasimi yoon qaraxa malee naqe immoo fakkeenyaaf yoon importiif kafaluu baadhee gumrukuma qofa waa xiqqoo fi kafalee naqe at least qarshii 5 gurguruurraa 2 shilingittiin gurguraa jechuudha. Yoon kana dadhabe biyya keessa fakkeenyaaf waan hiyyummaa balleessan wannummaan faaktarii hamaa qaala'insa jireenyaa fide keessa tokko ummanni fi ka'ee carraaquu dadhabuu taakka. Kana maaltu fide? Rakkoo bulchiinsaati. Korraapshinni jira akka gaarii jira. Haajaa takkan fixadheettee ugaati kaatee biiroo mootummaa dheeyte rakkoo hamtu jira yes gubboon si dura dhaabbatan kun gaafiin qabu. Bulchiinsi caasaan ummata rakkisaa jira taakka jaa daldalaa rakkisaa jira laama jaa kunis qaala'insa jireenyaati faaktarii tokko. Ummanni ka'ee misoomatti bobba'u abbaan qonna danda'u ka'ee qotu isin eenyu caaltamee amma fakkeenyaaf teeyseetuma abbaan xajjii dhugus abbaan taa'ee qama'us taa'eetuma yoo oduu telefoona Chaayinaa 4,500 bitatteetuma asuma siyaasuma cafaqaa olte siyaasaan daabboo siin taatu. Siyaasaa dubbatteef ati boru ganama jiruun ta'e hiikkattee jechuudha. No, haatee hara misoomaa deemuu qabda. Haatee waan dandeessu waa uumuu qabda. Feetu nyaata godhi, feetu listiroo xaragi, mee Hindii ilaala. Mee Paakistaan dhaqa ilaala akkatti isaan istiriita irratti manguddoon tuni kaan chikinii xabbasaa, kaan juusa dalagaa, kaan waan adda adda ilmi nama ooma khalaqa. Taa'ee naman eeggatu. Hidda teessee siyaasaa cafaqattu maaliif haatee waan uumne lafaa haatee. Kunis qaala'insa jireenyaa ni xiqqeessa. Misooma nyaataaniif danda'u namni arra mee isin Qamar Yusuf laala Kanaadarraa galee lafa qota eeruu qota kuduraa muduraa qopheessa ati hoo ni tuffatta masarat gabaree tajaaniin sun arra hojjetaa 5,000 qabdi lafa hektaara meeqa misoomsaa jirti waa meeqa dhaleessaa jirti ilmi namaa biyya alarraa waa naqachuurra waan danda'u biyya ifii keessatti oomishachuu waan akka ruuzaa waan akka paastaa waan akka salliixaa zayitii laala amma zayituma tana fudhadha ilmi namaa maal barbaada fakkeenyaaf waa 4 waa 5 barbaada sukkarrii necessity soogiddi necessity zayitiin necessity qamadiin akkasi daqiiqaa irraa tolfama daabboo irraa tolfatta mokoroonii irraa tolfatta nyaata siita kuduraa fi muduraa ilmi namaa waan kana godhachuu biyya keessa sila ruuzaa fi timaatimii fi paastaan Jibuutii irraanuu seenuu hin qabu wanni alarraa Itoophiyaan sharafa xiqqeessuuf naqachuu dandeessu teknooloojii qofa waan akka simintoo biyya keessaanii qabanii ammallee itti jabaachuu sibiila manaan jaaran haa ta'u waan adda addaa haa ta'u raaw materiyaal biyya keessatti ife oomishachuu
خن قال إيش جرينا ما لف شرفنا نبرباش على ديني نقتشوف أوكي واني تركما نتي أكا على باني نكأنه خانو برباچيسو أكا population قدّا كم نوريساتي أمريكاني في تشاينا تريدي والخيس جيفتن جيبا يوخان دلدلة ميجا تايدا جيفت هاسا كنا بلسخيج خانو متاخيس كابتيت مچين كيس تاقارو قفن دا جيفتين تيسي دا جيفت دبي كنا إيرتي دبي كنا سياسو تي دا جيفت تشاينا في أمريكان دولار بليون إبس دي تشاينا وجي تريدي والخيس جيفتي أمريكان أكسمو تشاينا راجل فتي مال قوتشو خانو أمتو غرغداتان خانو بيا غرغداتان أوكي هاي خانو بيا غرغداتان جرقون تريدي والخيس أوف تشاجر نتي هو قدتشو راف مالتو نبرباتشي سا that's my point تدران درا ساعة أفور دليداني منقلو ديسو ساعة خود جه أكبية مسكينة ربين موتوما خدو كي خيس هفك جادم خقل خي موان جارو أكوان من إيسا جارتو خان ربي سني خنجر موتوما دريمي كب موتوما أفريكا غنما خي مالقول أمة إيسا خبيلان رومان إني سويس بانك أكاونتي بنته أتشرا ماتي إيسا بيا على بافته هاتو مالي وان براندلو الرمو ربي موتوما سني خان إيسين تو تاودور إيسين نوتو تاودور نوتو هوجتشو دورك odoo silaa warri caasaa mootummaa jala jiru nama rakkisuu baattanii osoo warri mootummaa jala jirtan gubboodhaan nama rakkisuu baattanii hojii nama dhorkuu baattanii mootummaa kana xadgootanii qabdan isin warri rakkoon mootummaa ka itti fidaa jirtan isin rakkoon bulchiinsa akka gaarii jira kun ummata rakkisu immoo waa'ee qaala'insa jireenya irratti immoo qaala'insi jireenyaa kun abbaan fedhe achi arra Abiyyi Ahmad yoo kaafte abbaa fedhe achi kaay sirraan jijjiiramu yoo maal goote malee yoo waa sadii afuran kana lafarra kaa'atte malee tokkoffaa ummanni ka'ee hojjechuu hojii qonnaan bulaanis kara qonnaa dafqaan bulaanis ka'ee dalagachuu ka'aa waa uumaa waa kalaqa wauma fedhe haa ta'u waan feetan dalagarratti bobbaha sa'a afur dalaguu sa'a 16 dalagadhaa takka sinigala lammaffaanoo balbala baharaa jettan amma fakkeenyaaf balballi baharaa mataan isaa qarshii doolaara biliyoona 2 haga biliyoona 3 Itoophiyaan Jibuutiif qabalti. Doolaarri biliyoonni 3 waggaatti waggaan doolaarri biliyoonni 3 yoo qarshii Itoophiyaa amma sharafa ammaa kana jijjiirtan qarshii Itoophiyaa biliyoona 450 ta'a. Biliyoonni 450 wanni ati waggaa Jibuutii kannitu kun mana barumsaa meeqa jaara, hospitaala meeqa jaara, karaa meeqa jaara, waa meeqa jaara. Kanaafi balbala baharaa si barbaachisa. tokkoffaa diinagdee ofirraa xiqqeessuuf qaala'insa jireenyaa xiqqeessuuf sadaffaa wanni tokkoffaa amma waan isin fudhattanii ani immoo isin dura dhaabbadhuun yaanni adda ani qabu security fuulduraaf mee na dhaggeeffadhu qalbiidhaan na dhaggeeffadhu siin arrabsuuti na dhaggeeffadhu gurra banii na dhaggeeffadhu security biyya takkaa barbaachisaa waggaa 20 booda gaafiin tun deebisaan tun abba qabdi. waggaa 20 booda gaafa population Itoophiyaa miliyoona 200 guute gaafa ati biyyoota funyaan lukkuu gaggeessu tanaan marfamtee teessee funyaan lukkuu tanaaf galgalaa ganama gibira gabbartu biliyoona 3 gara biliyoona 5 ceetu doolaaratti yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 500 gaafa kannite hisaabi meeqaalessi jireenya eessa akka dhaqu killeen arraati qarshii 20 bitatee jettuun killeen qarshii 50 siseenuu teesse jechuudha. Maaliif infleeshinni qarshiin ta'e ta'arra 150 sharafamtu akka Naayijeeriyaatti 500 seenuu deemti. Maaliif ati laandilaakii kee jirta mana hidhaa kee jirta jaalattee jibbite. It's not about Abiy. No, Abiyyi fi miti. Kanaaf maal gochuu qabda balballi baharaa siif saaqamuun dirqama. Security gizee isin joo maal biitti takka gizee gurguddatte. Ta duraan dura ati amma fakkeenyaaf arra Amerikaan guddatte wanni jaamtu maaliin guddatte teknoolojii GDP waan adda addaatiin meeshaa waraanaatiin Chaayinaan akkasi Raashiyaan akkasi Iraaniin akkasi Itoophiyaan arraan tana super power ta'uu feeti East Africa irratti san ta'uudhaaf maal isii barbaachisa balbala bahara gaafa balbala bahara argatte abbaan fedhe isiin dhaabu maal feetu meeshaa waraanaa galfatti feetu waan feete galfatti isin ilaala isin amma woma xiqqoota qofa laalina Itoophiyaan gaafa balbala baharaa banatte feetu misaa'ila galfatti feetu meeshaa waraanaa abbaa barbaadee galfatti yoo kana namni isii gaafatu jiru fakkeenyaaf amma Jibuutiin
maal gochuu fi meeshaa waraanaa irraa naqattee Itoophiyaa dhorkuu dandeessis kan goote maaliif jennaan no ani nageenya kiyyaaf na sodaachifta ati ummata guddaadha ikoonomiin kee guddaadha yoon amma meeshaa waraanaa irraa fire dabarsee booda na fudhattaa isin jette Somaaleenis akkasi Eertiraanis akkasi hundi akkas jedhan duuba biyya akkana qoqollofamte tun biyya akkana simmarfamtee qoqollofamte tun yoo ati firraa saayixee addunyaan approve si goote addunyaan dhibbatti Itoophiyaan balbala baharaa argachuu qabdi jettee green light si kennite why because economic grow godhaa jirta lammaffaa haqa malee sirraa fudhatame argachuu qabda already approve si godhanii jiran shini galee kanaaf jaalannus jibbinus balballi baharaa sun Itoophiyaadhaaf waan gaarii qaalessa jireenya security biyya sanii waa hedduu barbaachisaa kanaafuu dubbiin akka sanii deemaa jirti jira keenya kanaafuu jira keenya warri nuti arrabaaf bakka hin qabnu nama arrabsuus fedhiin qabnu deebisaas kannuun feenu because yeroon tunis maallaqa yeroon tunis dahaba diimaa labuu seentee jirta welcome okay galatome akkam jirta nagaabo manjira mee waaniin jechaa jiru gaafiin oromoo gaafii misoomaati moo gaafii bulchiinsa gaariiti moo gaafii mootummaa kana garagalchuu yookaan mootummaa kana firraa kaasuuti gaafii jettu maaliif amma ajandaan sheep godhamee deemaa jiru akka East Afrikatti wayyaaneenis shaabiyaanis faannoonis Ijiptiinis akkasumatti ummanni hubannoo siyaasaan qabne warreen as jala girjaan kunis irra guddaan isii amma wanni ilaalchi isaan sheep godhatanii deemaa jiran jibbansuma mootummaa kana qabanii fi mootummaa kana garagalchuudha immoo faayidaa sabaa hin laalanii faayidaa akka sabatti faayidaa Oromoon argachaa jirtu laalaan jiran kamtuutu irra gaafii ijooti amma akka nama tokkotti sitti kamtu gaafii irra ijooti gaafiin tun gaafii misoomaati moo gaafii bulchiinsa gaarii dhabuuti moo gaafiin tun gaafii mootummaa kana foqqolchuuti mee yaada irra kana galatoomne okay gaafii ta'e kana yaada xiyyaa ijoolleetti hidheetti deebisa galatoomi daawwattoonni falmataadha hawaasni keenya kabajamaan viidiyoo tana dhageeffachuudhaaf jarraa harkattan hundinuu baga nagaan dhuftanii umriin ta'e sanaaree jiraadhaan isin ijaara laal falmataa gaafii ta'e kophaatti osoo hin ta'in yaada xiyyaa ijoolleetti hidheetti deebisa akka carraa ta'e biiti teenya sun haga guddachuu qabdu hin guddanne biyyoonni addunyaa ammaan tana jiran warri diinagdeedhaan ol jiran sadarkaa gaggaarii irra ga'anii jiran kun hundinuu irra caalaan isaanii Itoophiyaan gaafa akka biyyaatti hundeeffamtee dhaabbattee akka mootummaatti faankishin godhuu jalqabdee warra hin jirre biyyoonni kun hedduun isaanii jechuudha warreenuma amata 30 40 50 dabre kana keessa biyya taanii hundeeffamanii hedduun isaanii Itoophiyaan seenaa guddaadha garuu akka maqaa isiidhaa hin guddanne kun maalirraa dhufe tokko diinota biyya sana akka hin guddanne karaa adda addaatiin istiraatejikaalii irratti hojjetame lammaffaa uummanni biyya keenyaa kunilleen istiraatejii diinni Itoophiyaa cabsuudhaaf irratti hojjete saniif bitamaa ta'e qalbiin isaanii diinaaf hawwatamtee like irratti hojjetame jechuudha tooftaa san ittiin barre itti baruu osoo hin ta'in tooftaa saniif osoo hin beekin jilbiifate uummanni biyya keenyaa arallee akka sadarkaa Oromootti illee wanni sun irratti hojjechuudha jira so viidiyoo akka irraa kanarratti namni keenya waluma faarsuu fi wal jala fiiguu wal dhaadheessuu qofa osoo hin ta'in waan hegeree biyyaati irratti waan dhaloota ijaaruu irratti waan biyya ijaaruu irratti yeroo isaa fudhatee suuta wal barsiisaa deemuun bareedaadha qalbiidhaan ammas walirraa waa fudhachaa deemuutu gaarii amma ijoollee teenya waa arrabsituuf waan tokkoon dhaamuu fedha amma Jawaar qaama Oromoo keessatti nama hiree harkatee bakka guddaa fi yeroo gaarii hiree Oromoo keessatti hiree harkatee gad dhufe nama waan guddaa hojjechuu danda'u nama waan guddaa hojjetellee qabsoo Oromoo keessa nama bakka gaarii qabu fuula duras nama waan gaarii hiree gaarii waan guddaa dalaguu danda'u saba keenyaa fi biyya saniifis humniti isaa humna guddoodha garuu xiqqishoo imeejii isaa waan balleessaa jiruutu jira amma Jawaar garee arrabsoon gujaan maqaa Jawaarii wajjin mucaa mul'ata guddaa qabu bakka guddaa ga'uu danda'u kana
garee nama waa arrabsuu fi waa xiqqeessu qofaa wajjii walitti qabanii kaasuun kun imeejii isaa balleessu jira. Garee isaatiif waan eenyummaa isaa ibsurra wanni negatiivni kun taa'uun qabu yaada ijoon qaba. Nama kana xiqqoo barsiisaa deemuun bareeddu xiqqoo karaa dhorkaa deemu yoo namni si faarsee itti gammaduudhaaf sa'a lamaa sadiif itti gammaduuf sinii ta'a. Laayikii fi sheerii irraa argachuuf sinii ta'a. Garuu in long term fageessitee fi kallaaltu taate hedduu waan productive yookaan waan bu'aa qabeessaa miti. Okay, karaa sittiin bira dabraa waa'ee karaa galaanaa kanatti sii dhufa. Biyyi teenya diina hedduudhaatu irratti hojjechaa ture waggaa dheeraadhaaf. Namni keenya fageessee waan kana bal'isee ilaaluu qaba. Big picture ilaaluu qaba waan takka qofa osoo hin ta'in. In 1884 to 1885 gaafa Berliin irratti Iroopiyaanonni Afrikaa koloneeffachuudhaaf walii galanii riisoorsiidhaa fi akka humna namaatti illee gabroomsuudhaa dhufan. Kolonummaa Awuroopaanonni Afrikaa irratti hojjetan san irratti Itoophiyaan adda durummaan dura dhaabbattee biyya gurraachaa tan lola uummata adiitiin irra labsame injifatte keessaa biyya takka. Suni ideoloojii uummata adiidhaa kan gurraachi adiidhaan mo'amuu jiru san miidhee jira. Achirraa kaasee kaayyoon Itoophiyaa diiguudhaa pilaana warra lixaati, impeeriyaalistootaati. Maaliif ideoloojii biyya Afrikaa keessaa adii dura dhaabbatanii mo'uu jiru suni akka hangafatti Afrikaanota keessatti seet waan gooteef jecha saayikooloojii uummata Afrikaa waan jaaruuf jecha biyya suni diigamuu qabdi, kuufuu qabdi. Tokko sani. As faragaa hedduudhaan sii fi dawaan kanaa wal qabsiise. Lammaffaan Gibsi rabbiitu uumamaan jiruu fi jireenya isaanii bishaan Itoophiyaa kanarratti hidhee jechuudha. So hanga Ijipti badhaadhuudhaaf, Ijipti uummanni isaanii dinagdeen guddachuudhaaf Itoophiyaan baduu qabdi. Istiraatejik benefitii as keessatti isiin qabdu jira kufaatii Itoophiyaa kanarratti. Sadaffaan Eertiraan ergamtuu Ijiptiiti isiidhaatu gaafuma duraarraa kaasee sappoorti godhee akka isiin biyya taate Itoophiyaa irraa diigamtee achi baatee biyya taatu godhee kunis irratti dalagaa jechuudha. Afuraffaa irratti kan jiru immoo sabaa sablammiin biyya keessa jiru kuni osoo hin beekin diinotaan ammaan tarreesse kanaa bitamaa jiranii jechuudha. Biyyi waan warri impeeriyaalistoota lixaa kun irratti hojjetuu fi diinonni dantaa siyaasaa naannoo isaanii jiran irratti hojjetan kana uummanni itti dammaqee tokkummaadhaan wal qabatee fiigee laga ce'ee jira, hiyyummaa himachaa jiru, beela himachaa jiru warra. Guddina keessa jira, dagaagina keessa jira, badhaadhina keessa jira. Uummanni akka Itoophiyaa ammoo kan osoo hin beekin diinota isaa adda addaatiif bitame kuni kufaatii keessa jira irrallee. Fuula durallee ittuma fufa wanni kun yoonii fi bakki itti dhaabbatu tokko bakki namni keenya yoo uummanni kun hin dammaqin sammuu namaa irratti yoon dalagin amma fakkeenya tokkoon sii kanna. Abbaan manaa ilmaan isaa dargaggeessaa wajjin bultii gaarii qabanii ollaan isaanii tokko immoo maatiin tun akkan guddanne fedha. Maatiin tun guddachuun abbaan qabeenyaa guddate isaatu nama bitaa, abbaa qabeenyaa jechuun mootummaadha ni beekta. Abbaa qabeenyaa akkan taane fedha namni ollaadhaa kun. Maal godhaa? Maatii tana keessaa ilma isaanii tokko dammeeffatee qabeenya abbaa keetii kana akka ati dhuunfattuun si godhaati siin gargaara waa hundaanii irratti dalagii abbaa kee kana maatii tana cabsii jeet irratti hojjetaa jechuudha. As keessaa maatii tana keessaa ilmi dardaraa kun yaada nama kanaatti bitameet maal godha irratti hojjeta maatii isaa tana kuffisuu irratti. Amma wanni fannoon godhaa jirtu sani hiree ilmi dardaraa amma bitame kun godhaa jiru. Qabeenya abbaa kiyyaa guutumattuu dhuunfachuun qabaa kan diinaan bitame. Inni kunis bakka sana akka ga'uun fedhu beeki namtichi kun maatii tanaan isa kana cabsuudhaaf malee abaa wanni isiin godhaa turte sani. Tigree wanni isiin godhaa turte sani. Akka biyyaatti hojii dhaabbachuu. Maaliif Oromoollee kophaa keessaa hin baasu? Abaa olleen sanuma warra biyya san irratti qabsaa irraa tokko sabai fi keessa bilisoomsuuf qabsaa olleen osuma jiruu ta'e jechuudha. Bilisummaa sabaa onni jaamos keessatti rakkina isin biyya sana fitti. Shaabiyaallee sanirraa sani. Shaabiyaan immoo hangafa. So ajandaa kana onni deemaa jiru. Amma gaafa Eertiraan wala boomtu. Look, Gibsi barreessaan mootummoota gamtoomanii nama dhalata Gibsii ture. Eertiraa waa hundaan fandi godhanii gaafa isin deemtee bakka san geessu mootummaa taatee akka isin of dandeessu itti mallatteessanii fi indipendentummaa isiidhaa labsachiisanii jechuudha. Kuni istiraatejii Itoophiyaa caccabsuuf Itoophiyaa diiguu irratti hojjetamaa amata 100 dabre dalagamaa ture. Gaafa TPLF fi Abiyyi wal dhawan eegaa TPLF maqalee galee booda kana eegaa lola booda jechuudha. Eegaa lolli dhaabbatee booda maal godhan?
Gibsi Eertiraadhaa fi TPLF walitti isin araarsina jedhanii manguddummaa jidduu seenuudhaaf yaalii godhuu turan. Kunilleen istiraateejii lammaffaa TPLF as keessatti humna godhatanii deebi'anii Tigraay buqqisuudhaati. Sadaffaa Oromiyaa buqqisu. Oromiyaa akkasumatti ni beekta yeroo takka takka warri paartii siyaasaa Gibsi jechuudha. Karaa itti wallee gargaaran irratti karaa adda addaatiin faannoos karaa itti gargaaran irratti kun hundinuu allaansii itti Itoophiyaa diiganidha jechuudha. Uummanni kun uummata manni irratti diigamuudhaaf deemu uummanni Itoophiyaadhaa kun dhaabbateef laaluu qaba. Namni manni gusa irratti diigamuu deemu sarvaayiv godhuu hin dandeessu. Akka walootti yoon fi hojii dhaabbatte malee as keessatti if laaluu danda'uu qaba namni keenya. Beeki dubbiin garbaa amma wanni qofaa miti. Qaala'insi jireenyaa qofaa miti ta'isiin furmaata gootu. Security biyyaati. Walabummaa biyyaa virginity biyyaati. Wanni kun amma Gibs yoon fi borga nama lafaa kaatee Jibuutiidhaan Itoophiyaan akka naqanne doolaara biliyoona 200 Itoophiyaan si kafaltu san Biliyoona kafala. Yaa. Biliyoona lama. Yaa. So biliyoona lamaan kana akka Itoophiyaan meeshaa takka naqanne ugguriyoo jetteen Eertiraa duraanuu ni beekta. Sudaanis yoon fi kan dammeeffatu taate ummanni har'aan tana jiru naqaalee jee yuukun akka mabbaa isaa ta'u deema. Manni itti qollofamee jechuudha. Ammas Eertiraa fi Jibuutii, Sudaan wajji waliigaltee Gibsi qilleensa isaaniirra akka hin bararre Itoophiyaa yoo labsan taate akkam ta'uu deemti. Nama hulaansi cufame jechuudha. So amma dirqama yoon fi ulaa galaanaa kana yeroo chaansii qabdu kanatti faayit gootee ulaa galaanaa tana hin banatin tuni dubbii jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti uummata Itoophiyaatiif. Mootummaa qofarra fokas godhuu miti namni. Mootummaan uummata kana gaggeessa. Mootummaan sirra jiigame jechuun biiti sirra diigamte jechuun akka uummatatti illee sarvaayiv godhuu hin dandeessu. Waan namni dhuunfaa dantaadhaan gamaa gamana qabatee ce'uun tanaa miti aangoo barbaada jechuudha. So tuni poointii guddoodha. Dubbiin galaanaa qaala'insi jireenyaa qofa osoo hin ta'in dubbii sikuriitiiti, dubbii jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Akka uummataattis akka biyyaattis. Karaa biraa amma meeshaa waraanaa amma Abdul Fattah